Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu guyyaarraan isinitti hima jalqaba irratti mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuudhaanis bal'ina isaa kanaan isiniif dhiyeessu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin adda bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO dabalatee jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa marii torban darbe Finfinneetti gaggeesseen rakkoolee siyaasaa fi waraana Oromiyaa keessa jiruuf mootummaan ce'umsaa waloo Oromiyaa akka hundaa'u waliigaluu ibsanii mootummaa ce'umsaa jedhan kana keessatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n itti gaafatamummaa fudhatee seera nagaa fi daangaa Oromiyaa akka tiksuu danda'u paartileen lamaan ABO fi KFO'n irratti walii galanii oduu kana bal'inaan kanaan isinitti mutaa gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin immoo loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa kabachiisuuf Somaaliyaatti akka bobbaafaman biyyoonni lamaan irratti walii galanii ajajaan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gurraandhala 22 daawwannaa Somaaliyaatti taasisan hordofee biyyoonni lamaan ibsa waloo baasaniin raayyaan ittisaa Itoophiyaa qaama humna ergama nagaa kabachiisa Somaaliyaatti bobba'ee ta'uun akka bobbaafamu waliigaluu ibsanii egaa daawwattoota keenya chaanaalii kanarratti oduu dhugaatee guyyaa guyyaadhaan argattu warri chaanaalicha haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina akkasumallee viidiyoo kana laayik gochuun dagatina amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin adda bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO dabalatee jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa marii torban darbe Finfinneetti gaggeesseen rakkoolee siyaasaa fi waraana Oromiyaa keessa jiru furuuf mootummaan ce'umsaa waloo Oromiyaa hundaa'uu akka qabu walii galanii jilli paartilee siyaasaa lameen dabalatee jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa of keessatti hammate kun rakkoolee siyaasaa fi waraanaa Oromiyaa keessa jiruuf jireenya uummataa irratti danqaa ta'e irratti yaada furmaataa barbaaduuf gurraandhala 19 hamma 22 bara 2025 marii bal'aa taasisuun isaanis ibsameetu jira. Walgahii kanarratti paartilee lamaan alatti jila waltajjii qabaa abbootii gadaa Oromiyaa, jila jaarrolee biyyoolessaa Oromiyaa, jila waldaa makaana Iyyesuus Itoophiyaa, jila yaa'ii gaanyaa harooressaa dabalatee jiloota hawaasaa Oromoo 16 ta'an irratti hirmaachuun isaanis ibsameetu jira. Hirmaattonni walga'ichaas marii taasisaniin booda ibsa baasaniin waraanni Oromiyaa keessa jiru dhaabatee nagaan akka bu'uu fi nageenyi uummataas haala amansiisaa ta'een akka tikfamuu qabu waliigaluun dhimma kana ABO fi KFO'n dirqama ofitti fudhatanii wantoota humni isaanii danda'e hunda akka raawwatan amaanaa itti kennuun isaanis ibsameetu jira. Dabalataan rakkoo siyaasaa fi bulchiinsa Oromiyaa keessa jira jedhaniif furmaata kennuuf uummanni Oromoo mootummaa isaa haala dimokiraatawaa fi bilisa ta'een hanga filatutti mootummaan ce'umsaa waloo Oromiyaa paartilee Oromiyaa fi qaama dhimmi ilaallatu hunda hammate ABO fi KFO'n akka hundeessan walii galamuunis ibsameetu jira. Mootummaa ce'umsaa jedhan kana keessatti ammoo yeroo ammaa mootummaa waliin walitti bu'iinsa irra kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n itti gaafatamummaa fudhatee seera nagaa fi daangaa Oromiyaa akka tiksuu danda'u ABO fi KFO'n akka qindeessan itti gaafatamummaa fudhachuun isaaniis eerameetu jira. Rakkoo magaalaa Finfinnee fi daangaa Oromiyaa furuu ilaalchisee magaalaa Finfinnee seenaanis ta'e seeraan qabeenya uummata Oromoo fi magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate guutummaatti amanuun magaalaan kun itti waamamni ishee akka mootummaa Oromiyaatiif taatu ABO fi KFO'n itti gaafatamummaa ofitti fudhatanii akka murteessan walii galamuus ibsanii kana malees dhimma Walloo, Dirree Dawaa, Matakkal, Moyyaalee, Madda Walaabuu fi kan kana fakkaatan dabalatee daangaaleen Oromiyaa karaa adda addaatiin irraa ciccitanii mootummaa naannolee adda addaa Oromiyaa daangessan keessatti hafan seera addunyaa fi seera biyyi qabdu irratti hundaa'uun akka Oromiyaa keessatti dachaan taasisuuf itti gaafatamummaa ofitti fudhachuus ibsaniitu jiru. Gama biraatiin immoo sirni gadaa yookiin siinqee hundee tokkummaa fi ijaarsa siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa, aadaa fi nageenya Oromootiif qabaachaa ture sirriitti hubachuun gadi fageenyaan qoratamee uummata wajjin marii bal'aan taasifamee haaromsa jaarraa keessa jirru waliin wal madaalu irratti taasifamee sirna Oromoon ittiin bulu akka ta'uu danda'u waan barbaachisu hunda akka taasifamu waliigaluus ibsaniitu jiru. Marii kanarratti qaamoleen mootummaa kan hin hirmaanne yoo ta'u ibsa jila kanaa ilaalchisees mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e federaalaa waan jedhan hin jiru. Dabalataanis waliigaltee marii kora waliinii kanarratti maqaan isaanii kan caqasame jaarmiyaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo WBO irra deddeebiin marii kana akka hin deeggarre ibsuun isaanis ni yaaddatama. Oduu keenya kan biraatiin loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa kabachiisuuf Somaaliyaatti akka bobbaafaman biyyoonni lamaan irratti walii galanii
Ajajaan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gurraandhala 22 daawwannaa Somaaliyaatti taasisan hordofee biyyoonni lamaan ibsa waloo baasaniin raayyaan ittisaa Itoophiyaa qaama humna ergama nagaa kabachiisaa Somaaliyaatti bobba'ee ta'uun akka bobbaafamu waliigaluu ibsaniitu jiru. Daawwannaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa taasisan kun jalqaba baatii gurraandhalaa keessa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammad Finfinneetti walgahii gaggeessan hordofeetidha. Akka ibsa kanaatti mariin Moqodishootti gaggeeffame nageenya naannawaa fi barbaachisummaa nageenyaa fi tasgabbii eeguu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, jilli Itoophiyaa maricha irratti hirmaate hooggansa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa Itoophiyaa Reedwaan Huseenii fi qondaaltota biroo kan hammatedha. Gama Somaaliyaan ammoo hoogganaa raayyaa ittisaa Somaaliyaa Meejar Jeneraal Odawaa Yuusuf Raagee fi Daayireektara Ejensii Odeeffannoo fi Nageenya Biyyoolessaa Abdullaahi Mohammad Alii dabalatee aangawoonni biroo irratti argamaniitu jiru. Waliigalteen kunis kan godhame jalqaba bara 2024 Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduu waliigaltee ulaa galaanaa mallatteeffamuu hordofee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti wal dhabdeen uumamuu hordofeetira. Somaaliyaanis yeroo sanatti waliigaltichi birmadummaa koo sarba jechuun mormuun ishee ni yaaddatama. Deebii kanaaf Somaaliyaan Itoophiyaan qaama humnoota gamtaa Afrikaa nageenya kabachiisuuf Somaaliyaatti bobba'uu hin taatu jechuun hariiroo waraanaa Masrii waliin qabdu cimsiteetti. Kanaanis loltoonni Masrii gara Somaaliyaa akka bobbaafamanii fi meeshaa waraanaa garas akka ergan waliigaluun isaanis ni yaaddatama. Haa ta'u malee waliigaltee Ankaaraa haala mijeessummaa pirezidaantii Turkii Raasiib Xaayib Erdohaanii ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammad gidduu mallattaa'ee hordofee muddamni biyyoota lamaan gidduu ture laaffateetu jira. Yeroo ammaa kana immoo waliigaltee Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waliin taasifameen Itoophiyaan nagaa kabachiisa Somaaliyaa keessatti akka hirmaattu mirkaneessaniitu jiru. Egaa daawwattoota keenya oduun guyyaarraaf gabaabsee isiniif qabadhee dhufee kana fakkaata. Chaanaalii kanarratti oduu dhugaa ta'e guyyaadhaan argattu waan ta'eef chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun hin dagatina. Waan waliin turtaniif galatooma. Oduu biraatiin haga walitti deebinutti nagaan tura.